Naguma akkam jirtu. Egaa akkuma beeknu akka hundi keessan beektanii hangafni qabsaa, hangafni aartii Oromoo, qabsaan Oromoo, weellisaa qofa otoo hin taane qabsaan dhugaa kan ta'e nama goobanaa boqochuu isaatti baay'ee hundi keenya gaddinee akka jiru nan abdadha. Kan nama tokkotti baay'ee gadda guddaa natti dhaga'ama. Egaa maal inni akka namaatti dhalannee du'an oollu garuu egaa namoonni tokko tokko immoo yeroo du'an ammam akka nama har'isan asirraa hin hubanne yaada. Umurii isaa guutuu uummata Oromootiif jecha barahaa keessa biyya Keeniyaa kana keessatti otoo akka namaallee yeroodhaan bultoo uummatee ijoollee uummatee yeroo hin argatin qabsoo Oromootiif jecha nama yeroo umurii isaa dabarseedha namni kuni. Yeroo beekamaan keenya akkasii kun hunda keenyatti akka dhaga'amu nan hubadha. Haa ta'u immoo malee asirratti wanti ani uummata keenya galateeffachuu barbaadu keessumaa addanni biyyatti deebi'ee uummanni Oromoo amma tokko rakkoon fayyaa kunis akka rakkisaa ture nan hubadha. Haa ta'u immoo malee uummanni Oromoo bukkee dhaabbatee nutuusii jirraa bakka kaleessa uummata Oromootiif dadhabdetti bakka uummata Oromootiif dungoo ol qabdetti har'a qabsoo keetiin har'a mataa ol qabanneedhe uummanni Oromoo kutaa hundarraa bukkee dhaabbachaa turuu isaa nan hubadha. Kanaaf uummanni keenyas galateeffamuu qaba. Wanta akkasii kunis jajjabeeffamuu qaba yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo dhugaa dubbachuudhaan waa'ee nama goobanaa wal qabsiisee uummata Oromoo baay'een galateeffadha. Namoonni baay'ee amma mana bituufitti, amma mana kiraa kaffaluufitti, amma mana fayyaatti yaalchisuutti baay'ee uummanni Oromoo wajjin dadhabaa ture. Kanaaf egaa yeroo tokko tokko qabsaan uummata Oromootiif yeroo lubbuu isaa kennu nuti immoo duuba dhaabbachuun ammam akka humna kennuuf nama isa kaaniif illee fakkeenya akka ta'u kana namatti agarsiisa. Kanaaf uummata Oromoo baay'een galateeffadha asirratti waan isaan gochaa turaniif jechuudha. Kanatti dabalatee yeroon gabaabaa qabu irratti dhiifama egaa yeroo kana amma xiqqoo hojii kanan ari'aa jiraan abbaa ijoolleeti, abbaa maatiiti. Kanaaf yeroon gabaabaa qabu irratti wanti biraa wanta isin jedhu yeroo darbee waanuma nama tokkoo dubbachuun gaarii miti. Garuu yeroo tokko tokko immoo dhugaa jiru uummata Oromootti himuun gaariidha. Uummata Oromoo hubachiisuun gaariidha jetan yaada. Maayinni yeroo darbee Alamaayyoo Sheetee namichi jedhamu tokko London irraa galee yeroo uummata Tigraay irratti jenosaayidii gaggeessan sana nama deeggaraa turedha. Miidiyaa irratti ba'ee miidiyaa Itoophiyaa kan jedhu tokko miidiyaa ittiin Oromoo fi ilmaan Tigraay abaaran tokko irratti ba'ee dhaadachaa ture namichi suni. Hin bulle yeroo gabaabaa keessatti du'ee namichi suni. Maal jedhee Abiyyi Ahmad akka inni barreesse achirratti Itoophiyaan yaa qannu, Itoophiyaan isarru du'a isaaniitiif baay'een gaddaa jedha. Ilaala namicha kanaaf jechuudha. Namichi kun jireenya isaa guutuu biyyallee hin jiraanne. Namicha asmaariidha namittiin kun. Dhugaasittuu amaarmaaf illee nama qabsaa'ee miti. Nama bakka Addis Ababaa beeteetti namicha sirbitu tokko kan turte jechuudha. Ilaala bakka nuti Itoophiyaatti dhaqanna'ees hin beeku namichi kun. Warri kaanillee amma karaa Oromoo qofa miti abbaan karaa barbaade mormuu danda'a. Waan inni jedhee barreesse dhaqaati peejii namoonni tokko tokko sheerii godhanii jiru. Sheerii gochuun irraanfadhe waan inni jedhee barreesse Abiyyi Ahmad. Guyyaa irraa kaleessa du'e na'oo goobanaa du'uusaa qonduratti iyyuu guyyaa tokko qondaaltonni Oppiidiyoo dhaqanii gaafatanii hin beekan. Oppiidiyoo keessaa jechuudha. Guyyaa tokko namni akka namaatti dhaqee karaa fe'enu haa ta'u yaadataa ture. Dinquu Dayyaas fa'aadha nama uummata Oromoo keessumaa namoota qabsoo keessa turan kan bidoo isaan kufan ol qabaa ture dhaqee gaafachaa ture kan Dinquu Dayyaasaa fi uummata Oromooti. Qondaalli Oppiidiyoo tokko warroota kaleessa Oromoodhaaf bosonatti jireenya isaanii dabarsan warroota bultoolleen uummanne sababa kanaaf kan akka nama goobanaa kan akka Aloo Daawwee fa'a namni dhaqee ilaalu hin jiru. Har'a garuu waa tokko jedheen barreessine. Asirratti waan Oromoon keenya hubattanii yeroo baay'ee of hin mooksinaa hin moofkaminaa kan isin jedhuuf kanaaf Abiyyi Ahmadiitii fi
fi warroota isaan fakkaataniif biddeena ta'eeti nu faana jiraachuu barbaadu. Garuu nun barbaadan wanti isin hubachuu qabdan. Dhugaa Oromoo kana gaaffii Oromoo kana deebisu jechuu miti. Warroonni akka Abiy Ahmad kun, warroonni akka Leencoo Lataa kun warra biddeenaa fi Oromootti dhufanidha. Hubadhaa Leencoo Lataas nama Abiyyi gadii miti. Namichi kun nama kaleessa Ameerikaa irraa barate biddeenaa jedhe akkuma Abiyyi kana maqaa Oromootiin dhufe Oromootti dabalame. Wanti isin hubachuu qabdan jechuudha. Warra akkasii kuni biddeenaa jedhanii nutti dabalamu. Malee dhugaa Oromoo, qabsaan Oromoo, eenyummaan Oromoo isaaniif yakka warra jarreen kanaatiif. Mee waan asirratti nu wajjin waa tokko hubadhaa. Mee dhugaa jiruun sin gaafadha. Alii Cirri Abiy Ahmadiif maaliin oonaan jettani diina. Jaarraa abbaa gadaa dhugaa dhaabannee faaktii isaa walitti himnatee jaarraa abbaa gadaa Abiy Ahmadiif maaliin jettee gaafatte diina. Guyyaa tokko isaan isa kaasu argeen beeku. Yoo si mooksuudhaaf dhaqee warra akka Aliyyi Cirri jechuullee dadhabe achi deeme yeroo uummata mooksan jechuudha. Abiy Ahmadiitiif nawoo goobanaa maaliin yoo jettani diina. Warra Itoophiyaa jettu sana warra diinamsitu jechuudha. Abiy Ahmadiitiif waaqoo guutuu maaliin yoo jettani eesh galatoon Finfinnee Oromiyaa. Abiy Ahmadiitiif waaqoo guutuu maaliin yoo jettani diina. Taaddasee Birruu maali yoo jettan diina. Taaddasee Birruutiif maaliif galma dhaaban yoo jettani poolitikaattiin hojjechuudhaaf siyaasa. Malee dhugaa isaan qabsaaniif wanti isaan kaleessa lafa kaa'an wanti suniin isan daandii sanarra jiraatanii miti. Daandiin isaan irra jiraatan ittiin deeman daandii kaleessa jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuu Alii Birraa Bushee Garbaa irratti qabsaa'aa turan sana daandii sanarra qayyuu daandii sana fashaleessuudhaaf warra qabsaa'anii warra deemanidha. Warra nawoo goobanaa kana maaliif hin yaadanne yoo jettani amma har'aatti amma gaafa ni du'utti guyyaa tokko qondaalloo piidoo dhattee hin beektu. Har'a footoo wayii poostii godheera Abiy Ahmad. Sirriidha kunni yeroo Alii Birraa dhaqanii ilaalaniiti Shimallis Abdiisaa fi Abiy Ahmad dhaqee footoo achitti ka'ee jira. Tokko wanti isin hubachuu qabdani Dr. Alii Birraa yeroo gabaabaa keessatti nama gara niwutiraal itti dhufee nama dhufeedha. Maaliifi namni kun beekamaadha hangafa sirbitoota Oromooti. Hangafa sirbitoota Oromoo kana yoo qabachuu baatanii waan deemaniif kana waan siyaasattiin Oromoo mooksan amma koo siyaasa toftaati. Siyaasa toftaa kun harkaa fashalaa. Kanaaf maal godhuu qabu dhaqanii footoo wajjin ka'uu qabu. Maaliifi uummata Oromootti agarsiisanii ittiin mooksuun hin danda'ama waan ta'eef jechuudha. Malee Alii kaleessa Oromiyaa biyya koo jedhee anis biyyan qaba jedhee sirbe sana Alii Birrii Alii Birraa isaaf miti dhugaasinitti muudhaaf isa inni anis biyyan qaba biyya Alii Birraa sirbeef sana dhugoomsuuf miti isaan kan dhaqanii footoo ka'aniif. Isaan kan ka'aniif yeroo kanatti footoo ittiin ka'anii siyaasa ittiin nagaduu qabu. Nagada siyaasaa jechuudha. Kanaaf uummata Oromoo kanatti itti agarsiisuu qabu. Malee dhugaarraan miti. Dheengad kaleessa malee dheengadda waggaa muraasaan fuuldura nadhii gammadaa YouTube irratti yeroo ta'e argeetan ture. YouTubeidhaan beeka nadhii gammadaa seenaasaa Waaqayyo isinitti agarsiisu. Dhugaa nadhii gammadaa otoo hin taane nama kana YouTube irratti dhaga'eera jedhe. Waa'ee Haile Sillaasee garuu YouTube irratti hin dhageenye. Waa'ee Minilik siidaa Minilik biyya alaarraa hojjetanii galchanii hojjechuudhaaf YouTube irratti hin dhageenye. Waa'ee Teediroos dhaqanii mataa rifeensa isaa deebisuudhaaf maal irratti hin dhageenye? YouTube irratti miti kan inni dhaga'e. Isinii galee? Garuu waa'ee nadhii gammadaa YouTube irratti namni dhaga'e bakka akka tasaa wayii dhaga'e. Kana kan Oromoo keessa jiru. Kanaaf amma kan Oromoon keenya akka ammoof qabne maal inni
kaleessa Alamtsahay Wadajo niitisima jettee Itoophiyaa jettee baandiraa Itoophiyaa fattee fiigdu tokko waltajjiirratti illee maqaa ishee kaasaa ture biyya Texas kana keessa mana qabdi niitiin kun yeroo namittiin Teedii Afiroo kun warri Itoophiyaa jettee sirbitu kun mana ishee taarrafti niitiin kun gaafa isheen Itoophiyaa galtu mana miliyoona 10 kenneef Taakkalee Uumaa qulfiitti kennisiise kanatu Abiyyi Ahmad hin beekin mana miliyoona 10 kenneefi Nawo Gobanaa umurii isaa guutuu Oromoodhaaf qabsaa'aa turee fi maaliif mana miliyoona 10 yoo dhiifne manuma miliyoona 1 maaliif kennamuu hin dadhabe Oromiyaan kaleessa ittiin bosona deemeef ture ummata Oromoo qarshii walitti qabee biteef kana badhaa waan tokko wanti sun hubattan ummata Oromootu qarshii walitti qabee mana biteef Nawo Gobanaatiif Alamtsahay Wadajootiif garuu shanan kan jettu kana kullu asirraa sin baasa kulluudhaati amma akkasuma maqaa saree maal gootu kana asirraa si baasin bilookii si godhee achumaan boqottaa jechuudha Alamtsahay Wadajootiif mana miliyoona 10 waame maalitti kenne qulfiitti kennisiise Taakkalee Uumaa Phaaphaasii qeesii warra nafxanyaa mana Taakkalee Uumaa keessa jiraatu achi keessa Taakkalee baasanii mana Taakkaleen itti jiraachaa ture mana mootummaa kennaniif waa tokko har'a garuu tooftaan siyaasaa maaltu hojjetamaa daldaalli siyaasaa maaltu hojjetamaa hojjettani uummata Oromoo kana footoo kaanii tagarsiisuudhaaf dhaqanii Alii Birraa qofa maddiitti footoo kaanii sii dhoobu jijjiirame ko Abiyyi Ahmad ko jijjiirame jettu sin hundi keessan jijjiiramni ko sammuu keessaa ilaalcha jijjiiramni ko amma jijjiiramni siyaasatti daldaaluu miti dhugaarraa qabsoo kaleessa warroon Oromoo har'a maqaa mataa ol qabachiisan isaan kabajuudha ko jijjiiramni dhugaasitti muudhaaf ani otoo Nawo Gobanaan kabajamin Jawar Muhammad kabajamuun qabu har'a maaliif xurree har'a irra deemu xurree har'a Jawar Muhammad irra deemu xurree har'a Jaalmarroon irra deemu kan lafa kaa'ee kaleessa nadhii Gobanaa Nawo Gobanaati nadhii Gammadaa Nawo Gobanaati dhiifama nadhii Gammadaa Nawo Gobanaati warreen kana warri kaleessa lafa kaan warra kaleen coolataa gurguruudhaaf itti daldala galee diige otoo hin taane jechuudha warra akka biyya kana akka Abiyyi kana warri dhufanii itti galanii ittiin biddeena nyaatanii ammar'aatti illee Oromoo gurguranii ittiin jiraatanii jiru uummanni Oromoo kana hubachuu qabdu asirratti ifa manaa godhaa jarjareen jira waan ta'eef yaada koo orgaanaayizii godhee dubbachaa jiru garuu maalumaafuu sin hubachiisuun barbaada asirratti maal isin jechuu barbaade warri kaan daldalaaf galte har'ayyuu ittiin daldalaa jirti qabsoo Oromoo kana ittiin biddeena nyaataa jiru ittiin uummata kana mooksaa jiru ittiin uummata kana fakkeessanii of jala oofaa jiru dhugaa uummanni Oromoo qabsaa'eef garuu deebisuufi miti warroonni immoo kana godhan qabsaa'onni Oromoo warroonni kaleessa dhiiga isaanii itti dhangalaasan lafee isaanii itti cabsan isaaniif goota miti isaaniif goota miti dhuguma sitti muudhaaf namicha Haile Sillaasee faarsu Jaarraa Abbaa Gadaa yeroo faarsu kun ofumatti yakka matuma isaatti yakka jechuudha namichi Miilik faarsu Leenjisoo Diggaa faarsuun matuma isaatti yakka jechuudha namichi siidaa Miilikitti dhaqee sagadu Waaqayyo sitti agarsiisu Leenjisoo Diggaa goota Oromoo yeroo dhaqee dubbatu wal nama jalaadha kun maaliif kana godhoo jettan Oromoo kanatti hin shawwaduuf warra xiqqoo fageessee yaanne kan daldala siyaasaatti hojjechuuf Oromoon keenya asirratti akka hubattani kanuma isin jedha walumaa galatti kaleessa Alamaayyoo Sheeteetiif gaafa inni du'u barreeffamaan hirumsa gadi ba'ee barreesse har'a Abiyyi Ahmad Nawo Gobanaa du'uusaa dhageetti dhabee miti kaleessas gaafatee hin jiru kaleessas argee hin jiru Nawo Gobanaa jechuudha Alamtsahay Wadajootiif mana miliyoona 10 qulfii kan itti kenne Nawo Gobanaa yeroo uummanni Oromoo qarshii walitti qabe biyya abbaa isaa keessatti mana bituufi
mana miliyoona tokko ijoollee isaatiif kennuu dadhabee miti. Kana uummanni keenya badhaa. Har'a Alii Birraa faana dhaqanii kan fotoo ka'anii fi daldala siyaasaatiif uummanni Oromoo wanti qubachuu qabdan jechuudha. Kanaaf walumaa galatti kan wal isin jedha warroota akkasii kanaaf qabsaa'an Oromoo warroonni xurree qabsoo Oromoo lafa kaa'an isaaniif diinaatti akka ilaalan sammuu isaanii keessatti isa faaniin simooksanii miti. Isa fotoodhaan simooksanii miti. Dhugaa isaa duuba deebinee ilaallu goonni Oromoo isaaniif goota miti. Diina Oromooti. Warra Oromoo kana godhe gaaffii Oromoo irraa gaafatu kanallee kan kana lafa kaa'e warra akkasiitii jedhu. Kanaaf walumaa galatti galatoomaa warroonni sheerii gootani ani sheerii naa godhaa jechuuf miti warrumna dhaggeeffatuu fi yaada koo ibsuudhaaf fi gadda koo natti dhaga'ame kana yeroon gabaabduu qabu kana keessatti yaadallee orgaanaayizii godhee miti kan waan jedhu walumaa galatti maanni uummanni Oromoo badha walumaa galatti maan nutis nama yaaduu dandeenya qaba siyaasaa warra daldaalu kana addaan baafannee akka barru gootota keenya immoo warra kaleessa qabsoo Oromootiif akka nuti har'a nama taane Oromoo taane amma guyyaa har'aa keenya kana warra kaleessa akka har'aa kana jireenyi itti tolee otoo hin taane bosona keessatti corroqa dhugaa qabsaa'aniif warroota akkasiitiif galata galchuu qabna kabaja sitti gochuu qabna awwaalcha isaarratti awwaalcha Nawoo Goobanaa irratti kabajni guddaa kabaja awwaalcha isaarratti kabajni guddaadhaan awwaalamuu qaba warroonni biyya jirtanis nan abdadha uummanni Oromoo akka bakka kaleessaan jiru dhuguma isa biyya Ahmad godhu kanas isa ergamtoonni akka leencoo lataa warri kaleessa toftaadhaan Oromootti biddeenaa galan godhan kana wal adda baasuu dadhabanii otoo hin taane ni beeku haa ta'u immoo malee uummanni Oromoos caalatti hubannee warroota akkatti Oromoodhaaf qabsaa'an bukkee dhaabbachuun seenaa isaanii barreessuun dubbachuun gara fuulduraatti iyyuu nu barbaachisa. Jarreen kun har'a qofa otoo hin taane gara fuulduraatti dagatamuu qabani. Maaliif diinni keenya seenaa qabsaa'ota keenya awwaalee balleesse kan inni fiduu barbaadu seenaa warroota nuu cacuuccanii seenaa warroota diina keenya ol kaasuudha kan isaan barbaadan argaa jirtu waan ta'eef jechuudha. Maqaa yeroo beeta mangistii Haile Sillaasee fi Minilikiidhaaf hojjetan mana barumsaa maqaa Finfinnee uummatatti mooksuudhaaf mana barumsaa Taaddasee Birruu Waaqoo guutuu jedhan gaafa lolli ka'u Finfinnee keessatti jalqaba warri nafxanyaa dhaqanii kan caccabsan mana sana warra caccabsan baanillee hin dubbanne miidiyaadhaan manni baanii caccabsan nafxanyaan Finfinnee keessatti baatee caccabsite mana barumsaa san yaadattu yoo ta'e maaliif lapheerraa miti kan ijaaran ani kan hin bade Muktaari maal seetee xiqqoo waan yeroo egaala jireenyaatti responsibilitiin natti baay'ate dhimma adda addaatiif baay'ee hojii yeroo baay'een hojjedha hojii yeroo baay'ee hojii irratti dabarsa caalatti immoo warrootuma tokko tokko faana gadi bu'anii yeroo hunda miidiyaa kanarrattis haasa'uunis xiqqoo nama saalfachiisa yookaan immoo eenyummaan ofiiyyuu gadi buusuu nama godha yeroo tokko tokko warra har'a iddoo tokko dhaabattu boru iddoo tokko dhaabattu kaayyoon dhaabatteef illee warra harkaa bade faana jechuudha. Tokko tokko qabsooni biddeena nyaatanii postii godhu qabsoon nama faana fotoo ka'u qabsooni bakka ta'e wayii fotoo ka'anii lafa kaawwarratti fakkaatu jira. Garuu ani dhugaa sittimuudhaa fi qabsoon ani gochaa jiru yeroo ammaatti qabsoo lafarra jirudha amma hin danda'eeni. Ni beektu biyyarraa maaltu deemamaa akka jiru amma dandeenyeen warroota har'a lafarratti qabsaa'aa jiran bukkeen dhaabachaa jira amma hin danda'eeni. Isinis bukkee dhaabadha amma hin danda'eeni iddaan biyya deemee dhufee caalatti ani qabsoo lafarraan deeggara dheetan murteesse amma hin danda'een har'a kana jechuun barbaadu maaliif seeftii maatii kootii fi seeftii kootiif anaafillee ani biyyaas kanan jira kana jechuun barbaadu garuu qabsoo nama gochuu barbaadu ani qabsoo lafarra jirudha amma hin danda'etti jechuudha. Egaa kanuman gochaa jira kanaaf an bade Muktaar waan na gaafatteef kanaaf galatooma yeroon qabaanne sa'aatiin na jalaa deemee jira. Egaa amma tokko tokko immoo yeroo tokko maalni jireenyi tokko tokko siyaasattis kan galu maatii isaa ittiin jijjiiruudhaaf ittiin fooqii ijaarrachuudhaaf warra jirutu jira. Warri kaan immoo dhuguma qabsoo Oromootiif Oromoodhaaf bilisummaa
nageenya biyya isaatti abbaa biyyummaa fiduudhaaf kan akka nama goobanaa kan qabsaa'u jira. Yeroo kana kan immoo maatii hortee maatii qabdaa inni kaan maatii isaatiif fooqii ijaaruudhaaf ittiin Ameerikaa fi Awurooppaatti ijoollee isaa erguudhaaf warri har'a qabsaa'u jira. Of fudhattanii namoota tokko tokko amma namoonni qabsaa'anii fudhanne baay'eetu jira. Namoonni keenya faastaa kan dandeessani. Ergaa immoo maatii keetii fi yeroo tokko tokko dursa laachuu qabda. Yeroo ammaatti waan ani hojjedhu irratti maatii kootiif xiqqoo dursa laachuun qaba dheetan amma xiqqoo waa'ee maatiin waa fooyyessutu jira. Kanaaf hin banne jabaadha. Yaadaan inuma isin bukkee jira. Yeroo tokko tokko immoo taa'anii hubachuun gaariidha. Maatii qaba. Kanaaf amma tokko of eeggannoon godha. Kanan isiniin jedhee kanarraa kanaaf lammaan biyya galee kan jedhu tokko waan asirraa namni dubbatu tokkotu jira. Dhugaan sitti muudhaa fi lammaan kun qoisin galcha Finfinnee Oromiyaa. Lammaan biyya galee dhiisee anaaf amma kana bu'aa qaba jedheenatti maan fakkaatu maaliif seetanii carraa argatetti lammaan isin fayyadamne namni kaleessa Abiyyi Ahmad ol fide lammaa adda dureedhaani lammaa magarsaati kan booda isa nyaatuuf iyyuu taa'u jechuudha. Lammata immoo ani qabsoo lammaan keessatti qabsaa'utti nama namanneedha. Ani qabsoon isaa qabsoo dhuka qabu qabsoo ejjennoo qabu miti lammaan kan qabsaa'u qabsoo fakkeessaati lammaan kan qabsaa'u lammaa kuni lammaa magarsaa kun amma kanatti nama no lammaa magarsaatti maaliif yoo hubattan ta'e warruma nafxanyaa bira yeroo dhaqee yeroo boo'utu jira. Waan fe'e yoo ta'e fudhachuu baattus gaaffii Oromoo eessarratti iyyuu nama gadi qabee dubbatu miti lammaa magarsaa agartan yoo ta'e hubattanitti yeroo darbe yoo ta'e jechuudha. Kanaaf amma kana lammaan galee dhiisee I don't know waan amma kanatti waan jijjiira waan garaagarummaa qabu natti hin fakkaatu. Kanaaf namoonni itti amantan lammaan qabsaa'aa jettan mataa keessan garuu lammaan guyyaa tokko amma tokko natti fakkaatee ture akka namaatti yeroon taa'ee ilaalu garuu qabsoo Abiyyi gaggeessurraa waan xiqqoo wayite kan garaagarummaa qabu garuu ejjennoo amma kanaan qabu lammaan. Ejjennoo jala muree lapheedhaan saba kan chaan warroota keessumaa diina keenya fuuldura dhaabbachuu humna akkasiin qabu lammaan. Humna bakka hunda fakkaatanii Oromoo biras yeroo dhaqanii Oromoodhuma fakkaatanii diina biras yeroo dhaqanii waan diina gammachiisu dubbatanii warra galuu barbaadanidha. Kun immoo qabsoo Oromoo isaanii hin ga'u. Kanaaf haa ta'u biyya alaa kana tureera yeroodhaafi biyya alaa kana yerootti tolu maal seetanii akka harree jedhanii ani amma lammaa maal hojjedhe akka lammaan Oromoon gurgurre wanti garaagarummaa qabnu kiyyaa shawaa hanga lammaa maal goote wanti jettu ani akka lammaa Oromoon gurgurre ani ganarraa biliisa gaani akka namaatti amma lammaan akka bakka lammaa sunis naan kennamne egaa bakki sun otoo namaa kenname bakka sanaan madaalamu ani lammaan bakka itti kennametti hojii isaan baane jedheetani malee bakki lammaan haa kenname ani hojii koon dadhabne kan akka hubattanii asirraa kalabaa maal goote konkolaataa keessatti jedha kiyyaa shawaa egaa ilaala warra kunoo kan akkasitu jira diqaalaa meeqatu jira Oromoo kana keessa qubattuu meeqannu keessa jira kanaaf egaa warroota akkasii kanatu jira amma warra yeroo akkas jettu waan isaanii tuttuqutu jira kanaaf warra sima calma jettee qabsoon Oromoon kunis maal Oromoon maal akka gaafatu hin galleef warra yaatutu jira. Kanaaf amma kana lammaa kanaaf amma kana nama waan hin jedhu garuu arreedha kan jedhu arreedha nama lammaa qeequmitti lammaa waan godhame natti mi warroota Abiyyitti dabarsee kenna keessa lammaan tokko mee kaleessa gaafa warri nafxanyaan irratti kaan jedhee imimmaan boo warri maarrabii kennaafi turtan lammaan isuma bakka warra akkasiiti jechuudha. Warra qaamiin qabne kan amma kana maan jennu lammaa ta'e kaleessa akka dubbii harree jedhan ati kee gaafa awwaalchaan baddii gaafa nyaataa dhufte akka jedhan sana kaleessa gaafa Jawaar faayidhaman maa gadi bayee waa tokko hin dubbanne gaafa qaleen faayidhaman gaafa Oromoon ajjeefamu maa gadi bayee hin dubbanne
Har'a gaafa immoo araarri dhufu galuun maaliif barbaachisa? Jechaan qabsoo jechuun ikkoo amma dhumaatti kutatanii qabsaa'uudha. Gaafa namatti tole gaafama yoo tole yoo qabbanaa yarkaan yoo didee fal'aadhaan akka jedhan san akka hin taane. Gaafuma nyaataa qofa dhiyaachuu otoo hin taane warra sirraa naqeeqxanii gaafa kaleessa namoonni mana dhaa turan maaliif hin dubbanne gadi ba'e? Maaliif amma tokko waliin hojjenne guyyaa tokko sagalee isaa dhageessanittu? Jechaan waan suma jedhanii namni jibba dhuunfaa hin qabnu dhimma Oromoof Oromiyaa malee. Lammaa qeeqxaa warri sagada namaaf sagaddantu jira jireenya keessan keessatti. Qeeqamuu moo qaba lammaa waaqa siif waaqa ta'uu danda'a naaf waaqa miti lammaa. Lammaa naaf waaqa miti akka Oromoo tokkootti waan Oromoodhaa godhe maalinniidha nuti hojiidhaan madaalaan jira malee lammaadhaaf sagadaan jiru. Lammaan isti meedda gaafa Abiyyi Ahmad uummata Oromoo ajjeesutti guyyaa tokko bahee waan dubbate jira. Bakka afaan qabatee irraa siqee ilaalaa ture. Gaafuma waa argame galuudhaan akkuma leencoo lataa gaafa waraan argamte wayii boorsaa qabatanii galuun Oromoodhaaf qabsaa natti hin fakkaatu. Qabsaa akkoo argaa jirra kan akka nama goobanaaf awra jireenya isaanii waan jedhan. Haaraan jiru maaliif Muktaar warra akkasumaan namaaf sagadutu jira. Dhugaara meesti dhugaara dhaabannee walitti haamnu. Eessa turan? Har'a gaafa araaraatu nu barbaachisa jedhan sana maaliif galu har'a? Qabsoon ikkoo gaafa qabbanaa qofa miti kan galan. Gaafa namatti tole wayii gaafa kursii wayiitiin waamaman qofa galuu miti. Gaafa rakkoos walumaan qabsaa'uuf barbaachisaadha. Jecha warra akkasii kun immoo warra akka maal jibbitu beektu warra yeroo eeggattuudha warroonni akkasii kun warra masirraa nama baartu kun. Maalumaafuu rakkinan qabu. Warra aartanis egaa homaa miti dhugaa jirurraa dhaabanneetu walitti himnaa maalumaafuu harreedha warri jettu ati harree otoo hin taane ati immoo hilbiisa warra hilbiisaati amma nama taatellee sirraa dubbiin dandeessu dubbattu sirraa baate warra hilbiisa akkasiiti jechuudha. Hilbiisni immoo maa gochuu hin dandeessu. Kanaafi galatooma nagaa. Echaan araarre gaadha maaliifi araamni eenyufaan araaramna kan jedhu kun egaa maal ta'etan Itoophiyaan walitti buutee jirti. Marii waliigalaa goonareedhaan amma biyyatti nama waamaa jiru. Isaafidha kan biyyatti galaa jiranii namoonni baay'ee. Okay. Koosiifan ergaa. Egaa akka lammaa kanatti hannees ijoollee keenya guddifnu Ameerikaatti hojjannee guddifnu dhugaa baruu barbaaddani. Hello. Akkam jirta? Nagaa. Mee yaadni kee asirratti maal? Mee ati warra Galatoomii leenca kiyya. Waa'ee lammaa kanarratti waa dubbachuu barbaada beektaa? Hadugeef hin quufin dhugaan quufuu jette Oromoon ammas lammaa isa namni waan hundayyuu waan nu harkaa qabnu hundayyuu awwaalee kaleessa bineensaa nu kennee nafxanyaa nu kennee Oromoodha jedhanii namni hundi irratti amanee as bahee ummatatti kikkijibee sesseeqatee ummata keenya waan takkaa keessan galin keessa galche isa. Itti aanee wallollee Abiyyii fi lammaa wal dhaban haa jedhaniif Ameerikatti galee siree gaarii irra ciisee haga sabni keenya akkanatti duguugamu. Siyaasni deemu ammoo lammaaf Abiyyii wal dhabanii lammaaf Abiyyii wal lolanii jedha. Jarri ammoo waliin lolle. Waliin lolle waan karaa irraa xaragee ummata Oromoo haga inni konfii itti haree ka harka kennate harka haa kennatu eegee ammas galee ummata Oromoo afoo yoo deemuu barbaade ummatuma Oromoo kanatu dikeedha. Ani saba guddaa kana arrabsuufi miti ani Oromoodha. Natti dhagahama jechuudha Oromummaan kiyya. Kaleessayyuu yeroo lammatti dubbiin kun kennamee namni hundinuu lammaa jala fiigeyyuu yookaan namni muraasni sammuun isaa siyaasa dadhabuu haa ta'u namicha kanattuu amanuu dadhabuu haa ta'u namni dhibbaan dhibbatti itti amane hin jiru. Ummanni Oromoo akkasitti isa jala yaa'ee ummata Oromoo fuudhee qilatti gadi naqee hadda ammootu dhufee tottolfatee boorsaa qabatee galee lammaan galee siyaasni deebi'e ummanni jijjiirame jedhee ummanni Oromoo ka jala deemu kun
Ani haguma isaan yaadantu haganamoo Oromoo jenna malee dhiiga biraattu keessa jira. Anamma akka kiyyatti an Oromoodha. Waan Oromoo irra ga'u kanaaf hin quuqama. Siyaasas hin beeku. Ani kaddaamaadha nama mana Arabaa dalaguu nama baratee miti. Garuu natti dhagahama. Na guba. Maaf Oromoon akkana taati jedhee gubadha. Warri siyaasa beeku, warri digrii baatee maali ani profeesara ani injinara jedhee deemu kun yoo dubbiin Abiyyiif Lammaa kun shawwadu. Yani haguma beekaltu haganamoo yani dhiiga Oromummaattu keessa hin jirre moo maal inni mee Lammaan mannu godhee Lammaa jetti amma Oromoon gadi baatee suuraa isaa arginaani. Ilaali mee ati mee agarte amma walumaa yuusuma kaleessaallee akka namaatti haa dogoggoru. Idda achi keessa Abiyyi baase haa jennu ishee Abiyyi taree jenna miti. Idda Abiyyi ari'ee namni sun afaan qabatee manatti deebi'ee eessa akka inni bu'e illee dhabne beektaa? Bara kana keessa maal tokko qabsaan Oromoo hundarraa inni kan ajjeefamee darbatamaa ture. Inni kan mana dhaatti guuramaa ture argaa ture. Guyyaa tokko gadi ba'ee waan dubbanne. Lammaa hojii isaa otoo hin taane lammaadhaaf akka namaa warra sagaddu jira jechaadha lammaadhaaf. Gocha isaa otoo hin taane jechuudha. Hojiin arguu ilaaluu qabna bara kana keessatti. Amma tokkotti qabsoorraa qabsaa adda taate karaa kamiiniyyuu wanti gaafa sitti tole gadi baate gaafa immoo sitti bade baqattuuf hin jiru qabsoorraa. Qabsoon akkasumatti hin fakkaatu. Har'a garuu lammaa faarsuun waan manatti mul'atu tokko iyyuu hin jiru. Maaliin isaan qofame rakkinni koo kan jiru uummata keenya bira. Aboo barbaadetu akkuma barbaade akkuma biyya madi kun olii gadoof asitti maqaa cirrii Aliyyii cirrii jecha Finfinnee irraa warra nafxanyaatiif hawultii hojjechaa uummata Oromoo kanaaf jala oofutu warra akkasitti lammaa warra dhaabattee yaaduu hin dandeenye jechuudha. Namni maal godhaa xiinxaluu warra hin dandeenye jechuudha. Warra sammuun ishii baalaansii irra kaa'ee ilaaluu hin dandeenye. Malee lammaan nama maan Oromoo tokko malee nama bakka namni hojiidhaan hojjeta bakka itti kennametti. Kaasitti lammaa wanti nani sagaduuf maayin. Lammaa tuttaa itti warra nama baartu jira. Lammaa hojiin waa ilaalle garuu maal godhe lammaan. Lammaa dogoggora uume immoo lammaan kaasina jechuun miti eenyuyyuu dogoggora. Ishi jalqaba dogoggore. Wanti qabsoorraa isa baqachiisu maalin afaan wanti isa qabachiisu maalin waggaa lama keessatti yoo xiqqaate waggaa tokko Abiyyi faanaa hojjetu. Waggaa lama asitti guyyaa tokko barreeffama tokko bakka inni jiraatu illee argaan turre Ameerikaa kanas keessa jiraataa ture. Ijoollee isaa guddifataa ture. Ijoolleen Oromoo garuu mana dhaatti fuudhamanii ajjeefamaa turan bulchiinsa inni keessa ture keessatti. Kan ilaaluu qabnu jechuudha. Uummatni Oromoo kaleessa inni bulchaa ture kanatu ajjeefamaa ture. Aniif lammaan walirra. Lammaan garuu sagalee qaba uummata kana bulchaa ture akka nama tokkootti. Maaliif guyyaa tokko gadi ba'ee hin dubbanneef? Aniif lammaan ikkoo walqixa miti. Lammaan yoo dubbate uummata kaleessa bulchaa ture. Uummata kana bulchoo otoo hin taane biddeena nyaachaa turanii jechuudha. Isaan bulchiinsa otoo hin taane kan isaan hojjetan biddeena ittiin nyaatu. Ijoollee isaanii Ameerikaas ittiin barsiifatu. Kanammoo uummanni keenya baruu qaba. Kaleessas argaa turre waan ta'eef jechuudha. Akkuma biyya madi qabsoo Oromootiifan ijoollee koo Ameerikaatti ergee jedhee mooksisan yoo ta'e malee jechuudha. Kanaaf warra yaaduu hin dandeenye faanas xiqqoo gadi bu'anii waan jechuun hin barbaachisu akkuma namoonni baay'ee jettani. Kanaaf yaada kee xumuradhu namoonni tokko lama na galcheedhu mee galcheetan bu'aasirra. Okay, ani yaada xumuraa ka'ammallee waanuma lammaa irratti kan dubbachuu barbaadu. Lammaan yeroo teessoo irra ol ba'e san an guyyaa tokkoon isa shakke. An haasaa namaa kana yani adda baafataa deema. Maal jedhe seeta? Jijjiirama akkanatti finne kana akka qalbitti hin finne jedhe. In ciccina malee ammoo dabarsinee nama biraatiin kenninu jedhe. Irratti ciccina malee. Namni biraa yani sabaaf sablammiin hunduu wal qixa. Abbaan carraan godhee dandeettii ofiitiin fudhate haa fudhatu maaf jedhe gaafa saniyyuu ani dubbii isaa laaleetiin arge. Amma ammoo uummata Oromoo kaanii asirratti. Isuma abbaan fe'aa jedhu kan isuma iyyuu maa hojiin hin agarsiifne ishi namatti hin kenninu jedha. Har'a nafxanyaan maal gochaa jira? Nurraa fincaa'aa jira miti? Maaliif namatti kennee? Isaanii kenne kaa isaanii kennuu barbaadeeti isaaniif hojjete. Isaan barbaadanii kennan uummata Wallaggaa osoo inni raayyaa isa biyyaatitti aangoo qabu uummata akka federaalaatitti uummata Wallaggaa tumsiisaan baanee lammaan maan nama namni keenya waan ilaaluu hin dandeenyeef short memorii jedha biyya mate yeroo nu abaaru. Egaa namichi keenya xiqqoo waan hin dandeenyeef nama maal ta'e siyaasni Oromoo koo dhugaa jiru lafarratti maa Oromoon maal gaafata akka Oromootti maal qabsoofnaa otoo hin taane eenyu jala deemnaa rakkina kan fide. Bakka nama gocha isaati ilaaluu otoo hin taane bakka abila achi taa'ee ture kana warra sagaddu baay'ataa jechuudha. Kanaaf galatoomii yaada keetiif yeroon qabu irratti mee namoota lama sadiin galche namoonni baay'een na galchechaa jiru waan ta'an jechaa jiru waan ta'an. Hayyee galatoomii.
Wasengalcha. Okay, decline yala godhe. Oye. Hello, hello. Halo, Hello, come. halo Ragaba. Hello, hello. Hello. Nagara tufu yada. Inna Gaba mi. Nagara yada gitu. Yaada bareedarra jirta. Anillee maal jechuu barbaada. Bakka lammaa kanarratti lammaan uummanni Oromoo lama sobamuun qabu. Takka sobamuun aadaadha. Lama sobamuun kunkummaadha. Sadaffaan gadhummaadha jetti Oromoon. Neshi. Oromoon namni uummata Oromoo sanyii isaa akka duguugamu. Namni uummata Oromoo gurgurate tokko mata duree tokkoffaan Lammaa Magarsaati. Abiyyi Ahmadiyyuu miti. Lammaa Magarsa tokkoffaa aangoo ofii fuudhee Abiyyi kennuu isaa Abiyyi kennuu shira wayiitti takka jedhe. Inni lammaffaa odoo aangoo irra jiru odoo waan barbaade dalaguu danda'u akkuma uummanni Tigree uf kennuu didee warra isaan balleessee warra isaan uummata keenya cafacafellee kennuu didanii xichanii uummata ofii bira dhaabbatanii uummata ofiitiif afakat duuna jedhaniitiin caakka galan inni caakka galuu danda'u uummata Oromoo ficcisiisee aangoo irraa bu'ee eega aangoo irraa bu'ee illee federaala eega seene aangoo guddaa eega qabateellee uummata Wallaggaa ficcisiisaa ture. Maal nu godhe Lammaa Magarsaa? Lammaa Magarsaa eega alaala asirratti keessa ijoollee isaa faana jiraachaa ture. Ijoollee isaa faana Ameerikaa ijoollee isaa barsiifataa ture as keessa. dhageeffadhu Lammaa Magarsaa gaafa Haacaaluun du'e. Dhageeffadhu gaafa Haacaaluun du'eefi guyyaa takkatti sagalee uummata Haacaaluutiif hin taane. Jecha tokko gadi bahee gadda isaallee hin barreessine gadi bahee mee waaqa galatoomne yaadachiisuu keessa. Jecha tokko namni goonni akkanaa du'eetiin maal waynoo barreesse gadda ofii barreessee jira. Sagalee maal nu godha Lammaan? warra namaaf sagaddutu jira ilaali warra qiliinjii jira. Amma shirri lammaa fitanii maal isin fakkaate? Ameerikaan itti dhaabbatte, addunyaan itti dhaabatte, asiin uummanni Tigraay asiin itti dhaabatte, abaawoon asiin cinqee, uummata Oromoo harkaan qabu, uummanni Amaaraallee isa duudatti gargalaa jira. Kanaaf uummata Oromoo bitatanii uummata Oromoo lash godhanii ka'anii irree ofii jabeeffatanii ka hafteellee daaraa godhuuf Lammaa fidatan. Malee uummata Oromootiif yaadanii miti. Uummanni Oromoo yoo tana shawwadameetiin uummata Oromoo isa aangootti fiduu hedan jedhani. Yoo quba qabaatte isa aangootti ay baasanii Lammaan akkuma isinii beeku uummanni keenya gooftaadha. Gooftummaan isaa haa badu jara keenya. Gowwoomuun hin qabnu. Lama hin gowwoomnu, lama hin dhumnu. Uummanni Oromoo namni gurguratee nafxanyatti hodhu jedheetiin hin kenne Abiyyi Ahmadiyyuu miti Lammaa Magarsaati. Namni nu gurgurate Lammaa Magarsaati. Lammaa Magarsaati harka dha'uun hin barbaachisu. Yoo uf qareetiin uummanni Oromoo gara deemutti qabsoo ofii itti finiinsu ka qabu qawwee ofii bitatee caakka galu. Kanaaf uummanni Oromoo gowwoomuu hin qabu. Uf qarootomuu qabu. Lammaa. Amma feesbuukni kun guutuu Lammaan bakkana ta'e qabsoo maal nu godhe qabsoo
Jawar Faati eega hidhame waggaa tokkoo fi ji'a torba moo saddeeti guyyaa takkatti waa'ee Jawar dubbatee waa'ee gootichi Haacaaluu Hundeessaa du'e barreessee jira. Bakka inni jiru iyyuu dhabne, bakka inni jiru dhabne, bakka inni jiru. Maali qabsoon kun gaafuma qabbana nyaachuu galuudhaan qabsoon Oromoo kun akkuma leencoo lataa fa'a. Anoo kana inni boo Oromoo kana ijoollee Oromoo ajjeecha akkuma ilmoon ko nama rartu ilmoon Oromoo nu marar. Kana Oromoon isaan bulchan. Jara kana walii galee leencoo uummata agartee waggaa 100 meeqa uummata keenya gurguree uummata keenya hiikachiisee nadhii gammadaa fa'a karaa irraa balleesseetiin hin jedhe ammallee isaanuma santuu ay bahe goobanaa daacii tokko yoo jedhe Lammaa Magarsaati. Gaafni inni Itoophiyaa suuseenoo jedhe sanirraa namni hin beekne. Jiranitti fakkaata. Gaafuma sanirraa Itoophiyaa suusee jedhe. Itoophiyaa suuseen inni baanu kanaaf amma shira xatte Abiyyiin namni fudhachuu dide Abiyyiin Oromoon fudhachuu dinnaan karaa kanaan nutti dhufte ummanni laallachuu qaba. Lammaa jechuun hin barbaachisu. Lakki hin barbaannoo jedhan angoo ummataadhaa gadhiisanii Abiyyi Ahmad angoo irraa ka'uu qofa kanaan ala wanni biraan jiru. Lammaa fudhachuun qabu ummanni keenya. Asirratti waan tokko si gaafadha yaada kee gara xumuraatti deemtaa kanarras galeefani waa'ee qabsaa keenya Nawoo Goobanaatiifani. Nawoo Goobanaa Abiyyi Ahmad gaafa Alamaayyoo Sheetee du'e heerumsana gadi ba'ee barreesse. Nawoo Goobanaatiif lubbuu keellee ramataa godhuuf hin jedheen barreessine. Maaliif Abiyyi Ahmad barreessuu dadhabe Nawoo Goobanaati? Nawoo Goobanaa nama ordinary yookaan taraa namaa miti Nawoo Goobanaa Oromoo keessatti jechuudha. Maaliif barreessine Abiyyi Ahmad hin barreessine? Maaliif dadhabe? Maaliif namichi Alamaayyoo Sheeteetiif barreessu Nawoo Goobanaatiif maaliif barreessuu dadhabe? yaadni keessatti maayin? Hello, shabakaa keetu jaachidha fakkaata. Maasi fakkaateedha. Kana wanni beekuu qabdu ammallee la shirri xaxamaa jiru amma. Shirri xaxamaa jiru la lamma fakkeenyaaf hadha Abiy Ahmad Adaamaa dhaqeetiniin weellisaa Haatman Hakimii dhaqee gaafata. Maaliif kadu'eeyyuu yookaan bakka duute jedheetiniin hin barreessine. Kajiru dhaqeetiin hin gaafata. Shira xaxamaa shirri uummanni Oromoo waan diqqotti sobama waan diqqotti waan hin beeku waan diqqotti sobama. Namni akka waan takka hin baramne warri doktoraa fi piroofeesara jedhu kunu nu warri waan baramne waan kana tilmaamnee beekna. Ijoolleen daa'imnuun beeka. Bakka du'ee jedhee barreessee beeka Abiy Ahmad goota ilma Oromooti. Ani kan siin jedhu garaagarummaan nuti Alii Birraa fi Nawoo Goobanaa maayini garaagarummaan dhuguma haasofna yoo ta'e. Indoo Oromoo keessatti ganamarra waan ta'an hin dubbannu malee garaagarummaan nuti Nawoo Goobanaa fi Alii Birraa maaliin garaagarummaan isaanii? Maayini garaagarummaan isaanii? Amma namichi Nawoo Goobanaa baga duutee barreessuu dadhabatu dhaqee Alii Birraa faana fotoo ka'a. Shabakaan isaa didaa jira dhiifama. Bakka shabakaas waan jedhe galatoon. Finfinnee mee haasa'e? Haa galatoon abdi. Akkam nagaadha akkami haasa'e? Nagaa akkami. Nagaa galatoon yeroo hedduu si hordofnaa galatoon yaada gaariidha namni ammoo waa takka osoo yaada kiyyan jalqabne wanni an dubbachuu barbaadu tokko namni wal kabajuu qaba namni amma kana dura harri waan hin taane haasa'u suni nama diqqaataadha nama akkasiisan hin aarini nama of hin beekne wayiiti nama agartee eenyummaa isaa baakgiraawundii isaa yoo ilaalte amma namuma akka lammaa yookaan nafxanyaan gurguree maqaa keenya haadha teenya bishaan baachisee bishaan gurgurchiisu wayiiti namni akkasii suni nama akkasiisan irraa naarin irra laalini irraa ifirraa itti cufi yoo isaan galatoon. Kanaafuu amma waan amma yaada gaariidha lammaan nama Oromoo gurgurate dhugaa yoo sittime
dhugaa yoo walitti himne Oromoon amma booda lammaa jedhanii waan hin taane haasa'uun waan qajeelaatii miti. Oromoon I think amma faannoo waliin dalagaa ture amma waan dubbiin irra deebitee yookaan ammoo amma Oromoon hin gurguramtu amma booda Oromoo bituu hin danda'an hin beekanii. Kanaaf amma sodaatee waan ta'uu dhabee biyya gale. Lammaan eessa ture? Akkuma isin jettan sani. Kana dura seenaa tokko weellisaa keenya Haacaaluu Hundeessaa akkuma isin obboleessi keenya amma dubbate sani. Guyyaa tokko gad ba'ee akkana waan akkana jecha takka hin dubbanne. Eessa ture lammaan eessa bade jennee gaafataa ture. Maal jenna? Lammaan namoonni gariin maal jedhan? Lammaan sammuu dhabee sammuu yookaan ammoo sammuu rakkina sammuu qabaa jedhan. Jarmanii jira akkasii opereeshina tahee waan akkanaan irraa haasaa turan. Kanaafuu agartee waan lafa jiru maraa Oromoon argee lammaa jedhanii amma booda lammaa yoo of gurguruu barbaade malee Oromoon amma booda lammaa jedhanii waan hin taane haasa'uun dhugaa yoo isinitti lammaarra har'a abiyya akkuma ati jette kana dura nu faamilii qabna waan badaan dubbannu maaliif isaan rakkoo isaanirra ga'uun barbaannu miidiyaa irratti baanee waan hin taane hin dubbannu faamilii qabna amma Finfinnee keessaafis ta'eefu Oromiyaa keessa faamilii qabna namoota agartee mootummaarra jiru kanneen yookaan ammoo namoonni hedduun rakkoo irraan gahuu ni danda'u. Kanaafuu waan akkanaa kana lammaa jedhanii Oromoo yoo irra deddeebi'e amma booda ani fakkeenyaaf amma gandaan itti dhaladhe gujiidha. Gujii keessaa waan gujii keessaa ba'ee kutaa 11 irraa akka ba'e Oromoodha. Sirrii. Kanaafuu lammaan Amboo keessatti dhalate, Wallagga keessatti dhalate Shawaadha. Waa takka guyyaa tokko waan gooneef ammoo kutaa wal qooduun akkuma kaleessati dubbatte sanii nama nu gurguranii beekna. Tokkoffaan namni nafxanyaa jala deemanii Oromoo gurguranii maqaa Oromootiin amma waa'ee kaleerraa yoo dubbanne amma waa'ee aanolee sanirraa namni hedduun kaanii dubbanne. Abe alhamdulillah jenna yookaan rabbiin haa galatoomu jenna. Taphan amma agartee isaan rifatan maaliif Oromoon tokko taanaan gaarri duran dhaabatu Oromoo yoo tokko ta'e. Kanaaf amma nama nu gurguratanii beekna. Arsii fakkaatanii Shawaa fakkaatanii namoonni lamaan kuni kutaa wal qoodoo osoo hin taane dubbii dhugaa jiru lafa kaa'uudha. Maaliif sodaadhaa jennee dhugaa jiru hin sodaatina yoomayyuu miciristaa dubbadhaa. Kanaafuu amma gartee amma lammaarra amma kama mootummaarra jiru kana Abiyyi Ahmad harka dhibba isattu irra jira. Maal jennaan lammaan ganna lama Oromoo Wallagga keessa maal tahaa ture? Oromoo waa'ee kanarraa guyyaa tokko hidhaan jiru inni akka Jawaari ni dhabne maalirra ture? Sirrii bakkoo. Maalirra ture? Eessa ture? Har'a Finfinnee seenee har'a achi galee lammaan keenya dhufee jedhanii waan hin taane dubbachuu jiran argu jira. Isaan lukkoo siyaasa propagaandaadha ko uummata keenya dursanii mataa keessa naquudhaaf ko akkas nu qopheessu si gala nu qopheessu ko. Kanaafuu amma agartee rakkoo uummata wallootii keenya ilmaan Oromoota walloo akka badaa waan badaa keessa jiran yeroo ammaa kanatti Wallagga rakkoo hedduu keessa jiran. Lammaan har'a qaawwa wayii argatee achuma mootummaa silxaana argachuuf har'a silxaana argachuuf gale Oromoon agartee jijjiirama wayii argee gale amma. Kunneen amma garaa isaaniitiif daldalan malee Oromoof waa takka onni isaan yaadan hin jirtu. Sirrii. Akkasii jabaadha. Mee waa tokkoon si gaafadha sirratti toon bahi yaada maaliifi
qabsaa keenya beekamaa nama gobanaa boqotuu isaatiif waa'ee isaatiif galle achirratti waa tokko nuu jedhi. Mee asuma wal qabsiisiiti gaafa sii kaasa. Garaagarummaan nuti Alii Birraa fi nama gobanaa qabsaa Oromoo keessatti maalinni namichi dhaqee Alii Birraa faana footoo ka'u nama gobanaa baga du'ee jedhee jecha tokko barreessuu hin dandeenye. Lubbuu isaa ramataa godhuuf hin jennu. Kaleessa gaafa Alamaayyoo Isheetee duu namichi London keessa sirbaa turte Alamaayyoo Isheetee Itoophiyaan kaaqannuu ውስጥ በጣም አዝኛለሁ jedhee namicha barreessu. Namichi kaleessa Alamtsaay Wadaajooti mana mileena tokko guyyaa tokkotti Finfinnee kennuufi namichi Paaphaasii Nafxanyaatiif mana Taakkalee Uumaa gadhiisisuufi nama gobanaatiin mana mileena tokko kennuu dadhabee Oromoon itti sadaqaa kadhatee mana biteef. Mee kana maal jettame mee garaagarummaamti kana jidduu jiru maal sitti fakkaata akka nama tokkootti? Yaa amma jalqaba amma dhuguma hin dagadhee amma rabbiin rahmata haa godhuu fi abbaa keenya abbaa qabsoo nu gobanaa hin dagannu nu agartee hagaarraa sammuu teenya keessa onneen teenya keessa hin badu maalii fi qabsoon weellooti inni baase kana dura diqqeennarraa ijoollummaarraa dhageeffataa turre keessattuu biyya Kanaadaa taa'ee yookaan biyya Jabuutii irratti baqataa ta'ee waa hedduu agartee rakkoo hedduu yeroo amma abaa'ooni chaartara keessaa bahisanis waa hedduu nama qabsoo Oromoo irraa tokkoffaa yookaan ammoo Oromoo dardartoota yookaan qeerroo Oromoo kaase nama agartee Oromummaa isaa akkuma Muhammad Rashid yoo beektu taaten beeku qubee afaan Oromoo nama barreesse akkuma isaa saniin laalla abbaa keenya rabbiin jannataan haa gammachiisu jenna. Amma gara ammoo biraatitti amma gaaffii ati gaafatte biraa ijoolleen na bira jira mee gaaffii irra naa deemi. Gaafiin koo maal seeti garaagarummaatti namoonni dhaqanii Alii Birraa faana footoo ka'an nama gobanaa baga du'anii barreessuu maaliif dadhabe Abiyyi Ahmad namichi kaleessa Alamaayyoo Isheetee firmanni du'u sana du'uu keetti nan gaddaa jedhanii barreessuu fi maaliif dadhabe har'a immoo dhaqee Alii Birraa faana footoo ka'e uummata Oromooti dhoobu kun garaagarummaan jiru amma bakka sanitti maalii fi Abiyyi Ahmad paartiin isaanii amma baaftee jirti dubbatanii jiran OBN irratti isuma jechuudha akkasuma laalan na fakkaate amma Alii Birraatis beekaa kennaa doktora beekamaa weelloo irratti kamee tokkoffaa addunyaarraa Afrikaarraa tokkoffaa akka ta'e abbaa keenya Alii Birraa rabbiin haa fayyisu bakka isaan jiranitti akkuma laalle sana amma Shimallis Abdiisaa fi footoo ka'uu fi Abiyyi Ahmad amma Adaamaa hospitaala Adaamaa dhaqanii bakka sanii footoo ka'anii footoon ammoo homaa miti haa ka'anii ammoo sirna tokko waan sirnaa tokko agartee beeksisa tokko akkuma namicha amma ati jettu sanii namicha Amaaraa sanii barreessisanii Amaara namichi sanii barreessuu qabaa nama agartee saba bal'aa kana amma dhugaasitti maabdii kenna opidiyoo duraan sanii miti ni sodaata ummata Oromooti amma namni sodaatan ummata Oromooti malee Abiyyi miti ummanni Oromoo maal yaanni isaanii maal nuuf fidamu maaltu nu kaasa jedhanii amma kaleessa amma waa'ee aanolee sanirraa maaliif daddafaniif irraa balleessan akka Oromoon nukkaanaan balan nukka'aa jedhan ni sodaatanii Oromoon dammaqee jira Oromoon akka duraanii miti kanaafuu amma nama hedduu rifachiise amma ganda nafxanyaa mara rifachiisee jira wanni kuni amma kanaaf dhiise na fakkaata maaliif paartiin isaanii paartiin badhaadhinnaa beeksisa baasanii jiran kana na fakkaata. Eeshi mee namoota nagalchi jedhu namoota tokko galchaa daqiiqaa 2-3 caalan qabu waan jedha mee namoota galatuumii ati jabaadhu akkanumatti ati ammoo tokkoffaadha kaleessa
Kaleessaati si Henook Dr. Henook si nama hedduu namni Facebook irra waan kana baatanii nama dura dubbattanii sini itti jabaadhaa galatoomaa isiniin jedha hayaa nagaa. Galatoom baay'ee galatoom. Egaa waliin malee sayyuu maal jette mixiinlee wal qabattee laga ceetii wal bukkee haa dhaabannu. Galmi keenya tokko Oromoo waan tubattanii nama dhuunfaa fi miti. Ani amma dhuunfaatti sa'a kana keessa sa'a tokko duubatti hafeen jira. Sa'a tokkotti qarshii meeqan dhabaa hojjettan maatii na gargaara amma tokkotti jechuudha. Si gala misaa koollee naa bitaa jechuudha. Garuu uummata Oromootiif maan goonu jechuu miti. Amma tokko achi deemnee lolluus qofa miti. Ana masirra taa'ee kan hin dubbadhu amma daqiiqaa 50 duubatti hafeetan jira. Si galee hojiirra. Kanammoo ani krediitii namni naaf haa kennuuf miti si galee. Kanaaf amma tokko uummata Oromootiif jecha waan nuti dhaga'amu jecha waan uummanni Oromoo jechuun numa akkuma lammaa dura kaafne uummata wanni bulchaa ture kanatti ajjeefamaa ture uummata kan bulchuudhaa deemu sayyannu sanaa fi galatoomni. Dhugaatitti rabbii jedha lammaa nurraa dhiisa Oromoo. Lammaa waa'ee lammaa nurraa dhiisa. Lammaan yeroo lammataa nu gabroomsuu fi yeroo sadaffaatiif tokkoffaan eessa yoom ture tokkoffaan 1993 lammaffaan 2018 sadaffaarra nurra abashaan nurra deebisuuf yookaan ammoo nafxanyaa inni waliin hojjetu nurra deebisuuf dhufe malee lammaa waan biraatiif hin dhufne yeroo Oromoon rakkoo keessa jiru eessa ture. Kanaafuu akkas wal gaafadhaa nagaatti hayyee jira. Galatoom. Ermiyaas sin galchaa qaba. Ermiyaas gabaaf daqiiqaa muraasa sii kenna. Okay. Ermiyaas daqiiqaa muraasa gabaafadhu hojiirra daqiiqaa 50 jira. Daqiiqaa 50 fayyadama. Ani ijoolleen hunda dubbatte garuu lammaan uummata Oromoo Somaali. Hello, networking ke. Hello, indagamu. Indagamu amatti fufi. Uummata Oromoo ka Somaalee keessaa ka buqqise tokkoffaan lammaadha. Uummanni Oromoo yoo gaa dubbatinaa callisaa jedhaa uummata Oromoo akka hin dubbanne godhee awwaalee uummata Oromoo Somaalee keessaa nama 150 ሺህ ሰው የሚጠጋ ከሶማሌ ክልል እንዲፈናቀል ያደረገው ለማ መገርሳ ነው። ኡመኒ ኦሮሞ ደንዳ ወሪ ከሸለቤ አከለማ ከሸለቤ ወጋ ሀጫሉን ዱ ወጋ ጀዋር ሂደሙ ጉያን tokko gabbaye kan hin dubbanne addinni nu deedee jedhee warri gabbayeetiin wanne tokko barreessu dhugaa jeerri kunniin dhaabatanii yaaduu danda'anii jedhee yaadaan. Diinni tokkoffaan diinni Oromoo lammaadha. Diinni tokkoffaan jechuudha. Qabsoo uummata Oromoo dhiiga uummata Oromoo gubbaa dhaabateetiin kan irratti onni jedhe jechuudha. Kanaafuu haa dhaabannee haa yaadnu jennaan warra isa jala deemaa barreessaa jiru. Miidiyaa gugurdaa keessa warra jiran. Warra tammuun isaanii dhoqqee ta'e diinni isaanii eenyu akka ta'e warra hin beekne. Kana bichaa sin jara obboleessa koo wanna gaarii hojjetu. Nama keenya kan du'u Abiyyi akka duunu barbaada. Warri isaan hin barbaanne warri qabsoo uummata Oromootiif halkanii guyyaa gubatanii umurii isaanii itti fixatanii isaan akka lafarraa dhuman barbaada. Qorichaa nu hin fixa. Warra du'eef dubbachuu dhiisi ka jiru ajjeesuu barbaada. Aliin birraa bee gabbayee miyyee Itoophiyaa ka jedhee deemeetiin si bira dhaabbate. Kanaafuu Lammaa Magarsaan diinni tokkoffaan Lammaa Magarsaati ka Abiyyi caalu. Kana sirriitti walitti haa himnu. Kana siin jedhaa yeroo illee qabdu yaa uummata Oromoo dhaabadhaa yaadaa jenna dhaabadhaa yaadaa bakka tokko dhaabadhaa yaadaa diina keessan eenyu akka ta'e beekadhaa jedhaa fixadhee nagatti naa oole. Galatoom sin galchaa waan sin galchaa waan jama. Okay. Jama sin galchaa. Okay. Jarmiyaa. Abenezer sin galchaa. Jarmiyaa Abenezer. Oh, decline si jala go din. Okay, fine. Abenezer single chariotani.
Ifa warri tokko tokko neetwoorkii keessan dadhabaadha. Mustaafa singalchi seergeera. Mustaafa yeroo gabaabsa daqiiqaa muraasa keessatti fixi. Ayye. Ani maaliin jechuu barbaade anna kiyya maaliin? Yaa nama gobanaa irraa ka'e maaliif leenca keenya diraanfachuun qabnu nama gobanaa irraa ka'e. Noo gobanaa rabbi rahmata isaa godhu noo gobanaa jechuun nama gartee amata dheeraa umrii isaa guutuu Oromoocha gartee wareege. Takkaa mataa ofiitiif odoon gammannee umrii isaa guutuu Oromoocha wareege rabbi rahmata isaa godhu warra jannataa rabbi isaa qubsiisu. Tanaan jechuu barbaada. Yaada keetu. Dhimmi isa biraa immoo dhimma gartee Lammaa Magarsaati. Lammaa Magarsaa amata sadi gartee dhokatee waggaa lama dhokatee arraas ba'uun isaa mooyamuu mootii isaa agarraan mooyamuu mootii isaa yookaan Abiyyi Ahmad garraan as ba'e irra du'aa caalutiif as hin baane gartee hidhamuu Jawaar Mohammadii fi dhumuu Jawaar Mohammad dhumuu lammiidhaan keenya ka Oromoo ummata keenya ka Oromootiif as hin baane arra immiyyee Abiyyi kufuu isaa garraan dawaa Oromoon ittiin cabde ni beekaa dawaa Oromoo ittiin cabse fide har'aas eenyu Lammaa Magarsaati. Maaliifuu isaatu beeka mumkin rakkoo keessa jiraachuu biyya alaatii dhufe jedhan maali dubbii takka dubbachuu wallaale jecha tokko dubbachuu wallaale kanaafuu ummanni Oromoo tasgabbiidhaan maaltu nu baasaadha eeguu qaba maaliifuu ogguu wanni takka dhufe kaanee harka dhahuun bu'aa takka nuun qabu waan rakkoo nu naqu malee maaliifuu tasgabboonee yoo laalleetu irra gaariidhaan jaan gama kiyyaan yaadne kiyya galatoome. Galatoome hundi keessa yaada gaarii kennaa jirtu galatooma. Okay, yaada keetu fuf. Hello. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Yaada keetu fuf. Awwala ka nuho gobana tirran egala nuho gobana hangafa artisti Oromoti rabbi rahmata godhu fi rabbi jannata kennu fi gama yaada kiyyaatti immoo yoo ka ce'u taate Lammaa Magarsaati. Yaadni kiyya Lammaa Magarsaa irratti. Lammaa Magarsaa akkuma beekamu duraan namni jijjiirama kana fide isa jenneetiin yaadaa turre namni hundi akkasuma yaadaa ture Oromoo namni ta'e hundi isaa. Dalageellee yeroo saditti afaanillee nu sobuu agaraa isaa keessallee beekuu baatanii malee waa hedduudha dalage. Garuu booda Oromoo sobeetiniin garaa jalaan Oromoo irratti dalagaa ture. Ergasiillee ukkaanfamee dubbachuu hin dandeenye mana hidhaa jira hin ukkaanfamee telefoona isaa irraa fuudhanii gara waa socho'uun hin danda'u jedhanii namni hedduu yaada irra kennuu ture. Lammaa Magarsaa dhugama sooka Oromoo quuqamu ta'e bakka sanii namni garteetiin sarara takkaan yaada dabarfatu hin dadhabu. Achi asuu immoo yeroo lamaaf yeroo sadiif biyya alaa deemee baratee ta'ii waan biraatti ta'ii achirraa deebi'ee ture jechuudha.
namni biyya alaa sanuu taa'ee waa tokko dubbachuu danda'a. Kan hundan dubbanne har'ammoo Oromoon kuun dhumee kuun hidhatti sutee waan cufa ta'eetiin gartee Abiyyi mooyamuu isaa arginaaniin gara biyyaa deebi'ee ammallee akka gaafa duraa sanitti afaan mi'eeffatee Oromoo cabsuudhaaf deema jedhee yaadan akka dhuunfaa kiyyatti jechuudha. Lammaa Magarsaa dhuguma asoo uummata Oromootii quuqama ta'ee uummata Oromoo keessaa namni akka ijatti namni ilaalu Jawaar Muhammad. Gaafa Jawaar Muhammad bulii 40 lagannaa nyaataa godhanii namni marti du'e jedhee ummanni kun du'e jedhee namni marti boo'ee waan ta'u wallaalisan silaa sarara takkatti waa takka dubbata ture Lammaa Magarsaa. Har'a Jawaar Muhammad kompiitara isaa fuudhee itti kennee mistira isaa guutuu fuudhee kompiitara isa waliin itti kennee san hunda liqimsee wayita Oromoo irratti waan kana hunda dalagu har'allee immoo Lammaa Magarsaa biyyatti deebi'ee abbaa jijjiiramaatii bakka sanitti osoo inni nuu deebi'ee jijjiirama guddaa nuu fida jedhee yaada warri jedhu kuni warruma akka isaanitti fakkaatan gama kiyya. Kanaaf namarraa qabu ayyaanni kiyya gabaabinnumaan kamamarra Lammaa Magarsaa kana jedha. Galatoomi waa'ee Abiyyi Ahmad Alii Birraa faana dhaqee fotoo kaa'u waa'een na'oo gobanaa maaliif waa dubbachuu dadhabe? Warra nafxanyaatiif yeroo sanatti barreessaa maal sitti dhaga'ama kun maal asirratti maal sitti dhaga'ama? An kun akka ilaalcha kiyyatti jechuu akka laalutti Alii Birraatii fi Noohaa Goobanaa Alii Birraa sirriidha hangafa artistii kanaati. Hangafa nama maraati namni hundi ni jaalata Dr. Alii Birraa. Garuu akka kiyyatti akka ilaalcha kiyyatti Noohaa Goobanaatii fi rabbi isaa araaramu Alii Birraa garaagarummaa xinnoo isii qaban jedheeti yaada. Maaliif Alii Birraa xiqqaattullee taakkuu takkallee taatu Abiyyiin biratti argame waa tokko dubbatee gargaare jedheeti ni yaada. Wanni inni garteetiin du'a Noohaa Goobanaa irratti waan dubbanne haganni dhibameetiin wannaa hedduuyyuu gargaarsa tokko sin goonee fi biras kadhaqee sin argine isa kana bira taree Alii Birraa hospitaalatti bira dhaqee suuraa waliin ka'uun isaa suni akkuma duraa gartee Oromoo addaan qoqqooduu kaan ol qabee kaan gadi qabuu natti fakkaatan akka yaada kiyyatti. Bakka yaadni jiru kanuma yaaduma kee akka irratti ibsachuuf malee yaadni jiru kanuma galatoomi bakka jedha galatooma yeroo biraa walitti deebina. Okay galatoomatis. Buona si galchuudhaaf yeroo baay'ee si galchuu hin dandeenye galatooma.